magariisa. Biyya biraa gaara keessa manneen uma jira ammoo dhakaa keessa jira. Gubbaarraa dhakaa irra gakkufa fakkaata. Wallahi maashaallah manneen biiti keenya magariisa. Bosonni kun cufti amma gamoowwan ati argitu kan gamachaa jiru kun cufti isaa gaarreen mukkeen turraa citee ilaala. Haftee mukkeenii ni jira laala hanga gama saniitti ka jiru. Haftee mukkeenii hedduun ni jiranii ciramaniiti gamoon kun irratti dhaabbata. Dhugaa wanni ni jiru Laalammaa gamoowwan argitu kun cufti isaa. Odoo gartee iddaan gaafaa Yamanii baqadhu san Finfinnee tanatti as baqadhe wallahi arraan tana abbaa gamooti wallahi. Har'as ni laata. Ammas uumaa ganaa ijoolleedha. Waa takka gartee nurraan irranne ammas jabaannee biyya teenya keessa cimuu ni dandeenya. Akkanaati wallahi hanga hedduu gartee yeroo hedduu viidiyoo gisee warra Yaman kanaaf rakkadha. Wallahi itti yaada maaliif waliin rakkannee waliin achi keessatti boombiin nutumtee waliin achi keessatti saaruqni adda addaan waa hunda waliin taane kanaafin isiniif yaada beektaa nama biyya biraa hin dubbadhu maaliif waliin hin teenye isaan kana walii waan rakkanne jecha akkasitti waa hundaaf itti yaada ammas du'aayin godha karaa tireedoo deemaa jirra. Karaa guddaa haaywee irratti karaa garmantii fi akkasuma immoo safaraa Oromiyaa kondominiyeemii. Kunneen ammoo kondominiyeemii Oromiyaa jedhama laal. Manneen kondominiyeemii Oromiyaa jedhama maqaan isaa jechuudha. Naannoo inni kun amma asirraa qabee haayweedha karaa guddaadha. Garmantii safaraa asiin hanga galaanitti jechuudha. Anillee amma kunoo dhiyeenya gara mana kiyyaatti dhiyaachuun jira jechuudha asirraan gadi. Manni kee toora kana jechuudha. Manni kiyya asirra gargala jechuudha laal. Egaa amma asii achi walii hiriyaa kiyya Jaafar adda baane jechuudha. Kanaafuu adda bahuu keenya gaa Yaman irraa adda baanee walumaa dhufne. Adda baanee nafnu. Dirreedoo adeemneetuma walitti deebina dirreedoo as nin geessaa inshaallah rabbi jee namni kun nama cimaa Oromoon qabdu dhugaa xiqqoo gaa namni cimaan kun beektaa irra guddaa nama lallaafaa waa dalagaa namni jajjabaan keenya kun waan kanaatu isa dho'isee hin beekne fuudheetiin gaaf takka dirreedoo as ardii afran qalloo san ganda aartiin itti uumamte san geessee mee achitti isaaniinis wal barsiisee achitti gartee waa hojjechuu qaba nama cimaadha. Kanaafuu waliin jirraa homaa takka yaadee isin Jaafar kiyya amma adda baanus walitti dachaana. Sirriidha. Adda baanee namni gaafa halaala jiru sanuu adda baanee yaadaaf qalbiin wal faana turre ati guddaa ulfaadhu siin jedha. Milkaawaa karaa milkii anis imala yeroo gabaabaa booda adda baana jechuudha. Isin jaalannaa karaa nagaa milkiin galaa isin hin jenna. Amiin leel jenne kanaafuu gaa kunnoo akkuma agartanitti amma Jaafariinis adda baanaa jennee jirra walitti dachaanaa yoo rabbiin jee kanuma gaa kunnoo kanaan akkuma agartan kanatti karaa dirreedoo imalee gallee jirraan isiniin jaa du'aayii godha. Nola daawwadha gaafatti juwaaritti akkasitti lolee gartee nama keenya keessa galee magariisa wallahi maashaallah ni bareeda argite asii gadi fa'a biyyo adaree biyyo magaalaa
bonaan dhufee fardaan dabaala biyyoo daree biyyoo magaalaa alii bonaan dhufee fardaan dabaala. سجلت تخن سبتا كرما قومي كايتا شمران كنكي أبو حبيبي غي هرر ومقلت غاتين ولين قلي مرة هرر ومقلت غابالتو أبقيني مقالان برا سيدي ولا رومو تاكونا هوني بتنجاي نفر بزيرو كربكو بزي كربك مقالان برا هدو ياسين مقالان كدو أما لا أسين أما بولي تي ولا بولي كو بزي كتاك كربك أجانو كنتو بلينا كونو أسيد تويران كوني أما جان جا جا داود داغا بكي ارتستي خينيا تكاو غوتمي اورومو اچالو هندي سات دوي گلان كوندومينيم گلان كوندومينيم جچون خنا ابو لفديرا خنا كم دفنينو دو مغالار لا خران كون هاي واي كون ويتا كون كولاچي سوا باي بريدا سني في يتو بكهوبات والله كما أقرتنيتي بكي غوتشي ورما أجالون ديسا وريقامي ست مدسا والله بكتنا جتشاجراني ورين بيخناي galaan kondominiyeem jechuun galaan kondominiyeem jechuun bana okay mega ajaa'iba garuu inni lafa dheeraa dhufee ogaa kunoo achi bakki inni dheera wada sarba kunoo kabajaa bakka tan asii jechuun bakka tan kun achi ilaalamu birru wadan wal ta'e asuma keessatti jaanii kunoo artistii Haacaaluu Hundeessaa galaan kondominiyeem bikka jaamtu kana galaan lafa dheeraadha jaaninu galaan jechuun yoo lafa dheeraa yaase bulchiinsa galaanii kun bulchiinsa galaan ture jechuudha galaan irraa muratanii amma galaan kondominiyeem jedhanii bulchiinsi kun Finfinnee jala bula jechuudha garanaan ammoo ilaali amma gamni kun amma hawaasa kamtuutu lafa kana keessatti guddinaan jiraata hedduun isaa sabaaf sablammoota laal gamni sun amma achirraa eegalee galaan jedhama sun jechuudha galaan oromiyaadha jechuudha amma oromiyaa jala bula kun mootummaa federaalaati jechuudha garri galaan kondominiyeem bulchiinsi galaan immoo gama san jechuudha gara gadii bulchiinsa galaan jedhama bulchiinsa Finfinnee fi oromiyaa adda bakka itti bahu jechuudha egaa daawwattoota keenyaa bal'oo akkuma agartanitti hiriyaan biyya Jaafar jireenya isaa amata takkaa fi waan dura biyya tana dhufe takka amata takkaa cinaa Finfinnee haalaan fixee jira kanuma gaanutii sodoo karaa deemnu gartee miilanaan gartee nu babbarsiiseenneeni akkasitti nu barsiisaa jira karaa kanaa akkuma agartanitti tun amma Finfinnuma jala jirti magaaluma daangaa jechuudha Finfinnee fi Oromiyaan bakka itti adda baatu Finfinnee fi Oromiyaan bakka itti adda baatu jaamtee beekamti kanuma gaa'etii nutis miilanaan karaa dirree dawaa deemuu kan jirra lakkaa'oo dirree dawaa elamoo muudee magaalaa isaatti deemuu waan jirru magaalaa dawaa elamoo muudeetti waan deemaa jirru jecha kanumaan miilanaan akka isinis daawwattanii ittiin bohaartanii fi isiniif waraabaa jirra hedduu akka namatti tolaa biitii magariisummaadhaan takkaffaadha biitii haalaan magariisa amma asinne fuullee gamoowwan fuullee gamoo fagoo kanneen argina kuni naannoo maarrama haaraa jedhamee mana hidhaa haaraa jedhamee beekamu jechuudha duubi dachiin roobaa jira jiidhaadha bishaan kunnoo akkuma agartanitti nuti gaa beeyta egaa yaman irraa dhufte Finfinnee taa'aa jirra Finfinnee irraa ammoo ammaan tana pileenaan takkaa'oo xayyaaraan deemuu ni dandeenya ture garuu ammoo nuti xayyaara hin filanne xayyaaraan hin deemnu inni nama gartee xayyaarallee nu qopheessee akka xayyaaraan dirree doof dallu nu godhe dinneeti akkanatti deemaa jirra
roobni waan addaati. Kana hunda maaliif godhaa jirra daawwattoota keenya bakka takka takkaas ni barsiisnaa akkasumatti nutis ni barannaa jenneeti adeemaa jirru roobni addaati dachii rooba jirti isinii jechuu hama fiinaadhaan amma dirreenoo galaa jirru biyya baraa nutis isinis barsiisa waliin taane akkasitti makiinaadhaan dirreenoo galaa jirra jechuudha inshallah rabbiin nagaan nu haa jira. Akaaki basaqaa jedhama laala asii gadi. Aseen. Kuni amma akaaki basaqaa jedhama qaallittiidha. Qaallittii bulchiinsa akaakii qaallittii jedhamee kan beekamu jechuudha. Daangaan kun. Handhuura magaalaa Finfinnee deemuuf karaan kun amma baay'ee irra dhiyoodha jechuudha. Kaameera ammaruu hin dandeenye gaa'ee viidiyoo waan jalaan namaas ta'an yuunis waliin nagattu waan ta'eef. Yaa Jaafar nageetti hanqagaa walitti deebinuutti ulfaadhaati fayyaatillee karaa nagaa ijoollee nagaan milkiin nu gala anu asittiin bu'aa kunoo ayyee nagaan harar geenyee walitti deebinaa milkiin gaa dirreedhaa yoo deebitu ammoo wal argina jechuudha. Abshir wal agarra nagaan galigaa baay. Okay.